Ashama akkam jirtu har'ammoo uffata bitachuudha uffata iddoo uffata H&M jedhamu garachi keessa deemnee ilaalla jechuudha uffata illee jiran uffata illee akka argitan babbareedaa uffata qamisis ta'ee wantuma hunda wanda argattan amma seelirra waan jiruuf dhaxxanii bitachuu ni dandeessu jechuudha warri biyya alaa jirtan jechuudha akkasumas warri biyya keessa illee jiran itti fakkaatan beekwaani kanneen fakkaata akkuma argan kunniin qamisiilee qonxoleedha jechuudha gabaabaa jechuu kiyya ni kunniin immoo shaamiziidhaan tiishartiidhaan akkasumas warroonni qamisiilee dheeraa barbaadan immoo kunniin qamisiilee dheeraadha akka bitachuu ni dandeessu jechuudha gatiin isaanii baay'ee rakasa kan ta'edha amma seelirra waan jiraniif akkasumas shaamiziilee furdaa amma ganna kanaaf kan nu ta'u baay'eetu jiru akkuma argitan uffata baay'ee jira diizaayinoota garagaraa babbareeda uffata gannaaf ta'u akkasumas kan bonaallee baay'ee jira jechuudha baay'ee amma gatiin isaas gadi bu'eera jechuudha amma ganni waan seenaa jiruuf uffatellee haphaphi bonaa kanneen seelirra jira jechuudha akkuma argitan shaamiziitiin haphaphi tan bonaati jechuudha amma ganni waan seenaa jiruuf kan bona haa gurguramu seelirra kaanii jechuudha akkuma argitan bifa barbaadanii wanta barbaadaniin argachuu ni dandeessu uffata dhiiraafis ta'e kan durbaafis ni jira jechuudha gargar jira kan dhiiraas kunniin uffata dubartootaati jechuudha akkuma kunniin shaamizoolee gannaa kan qorraaf nuuf ta'anidha asitti kootiidhaan furdaalee ni jiru yoo barbaadan wantuma hunda jira jechuudha kootii gannaaf nutu akkasumas wantoota garagaraatu jira yoo barbaadan H&M argachuu ni dandeessu jechuudha warroonni biyya alaa jirtaniif kana fakkaata achiin immoo manni uffata daa'immaniiti asiin immoo tiishartooleen adda addaa ni jiru uffata baay'eetu jira jechuudha tiishartiilee haphaphi kanneen mana keessaaf illee ta'ee alaafis akka barbaadanitti kan uffatanii jechuudha asitti immoo shaamiziilee furdaa gannaaf ta'anii babbareedoo baay'ee o'an kunniin baay'ee tokko o'anii baay'ee bareedaadha shaamiziileen akkana kunniin jechuudha baay'ee tokko barbaachisaadha amma ganna kanaaf asitti immoo tiishartoolee garagaraa kalariidhaan garagaraatiin jira asitti immoo gara uffata tiishartii haphaphi fi akkasumas qamisiilee gaggabaabatu jira jechuudha asiin immoo qamisiilee garagaraa dheeraas gabaabaas kan jirudha jechuudha bakka baay'ee jira jechuudha kun kan duratti tokkoffaarratti isin mul'isa kan seelirra jiranidha kunniin immoo akkanumatti kan seelirra jiran gurguramanidha jechuudha kun akkuma argitan qamisiilee babbareedaa gabaabas ta'e dheeraa akkasumas caammaadhaan boorsaadhaan hijaaba yoo barbaadan asii argachuu ni dandeessu baay'ee babbareedu kofiyyaalee gannaa boorsaadhaan garagaraa akkanatti argachuu ni dandeessu waan hundaa caammaa babbareedaa gannaafis ta'ee bonaaf haala kanaan argachuu ni dandeessu jechuudha anamma uffata bitaa jira jechuudha takka fuudheera harka tokkoon immoo isin waraaba harka tokkoon immoo uffata kiyya qabadheera jechuudha haala kanaan kunoo amma uffata kiyya geesseera jechuudha amma kafaluuf deemaa jira kafalee geessinee walitti deebina kunoo amma kafalee bahaa jira jechuudha kana fakkaata yeroo biraa bal'inaan isin bashannansiisaa iddoo biraa deemee kana bal'inaan isin waraabaa har'a akkuma tasaa ta'ee waraabe bal'inaan gaafa biraa isin waraabaa jechuudha kana fakkaata har'a uffata H&M tasii barbaadan amma seelirra waan jiruuf warri biyya alaa jirtan akka deemtanii bitattanii fi nagaatti naaf tura